harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota hinaantuu fi nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a immoo qophii addaa tokko isiniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Innis maalidha? Haala kamiin hojii harka keenya keessa jiru barannee kan beeknu irratti dabalannee akka itti hojjennu fakkeenyaaf hojii harkaa jechuudha. Isa kanan isiniif qabadhee dhufee kunoo ani haala kanaan hojjedhee tanani jira jechuudha. Yaaleen jira hamma danda'ame tokkoon jechuudha. Inni biraa immoo akkaataan isa kana itti hojjedhee viidiyoo isiniif hojjedhee waanan jiruu fi hundallee ta'uu baatu keessaa hamma na danda'ameen isin biraan ga'uu nan yaala. Akkasuma like, share, subscribe warri maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'uudhaan na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Haala kanaan waan babbareeda akka isiniif qabadhee dhufuuf isiniin jedha. Egaa hundi keenya hin dandeenya, wanti namaaf hin danda'amne hin jiru. Ani haala kanaan yeroo boqonnaa kootii hojjedha jechuudha. Yeroo boqonnaa kootii isa kana nan yaala jechuudha. Duraanillee garuu hin beeku asumatti jechuudha online irraa baradhe. Kanaafuu hundi keenya hin dandeenya, hundumtuu hin baratama. Isa kanarraa isiniif qooduun barbaadaa turtii keessanii na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Haala kanaan hojjedheen jira. Kanaan mul'atu sirriitti kaameraan kiyya baay'ee dimimmiisa bilbilli kiyya jechuudha. Haala kanaan ittuma fufaan isin jedha. Ittuma fufaa. Warreen barachuu barbaadanillee asumaan akka baratan isin jedha. Egaa kanatti jechuudha. Aslala.
akkana gootaniitti kun amma hin xumuramne gana harka itti hojjedha. Harka kana tokkotti hojjedheen jira, tokko ganaan itti hojjedha. Haala kanaan xumuraan jira jechuudha. Waan ta'uu walumaan laallaa na hordofaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Haala kanaan waan barbaadan hojjechuu hin dandeessu. Baay'ee nama hin dhibu. Isiniin jechuu jaalladha. Waan baay'ee bareeddi. Yeroon kaawwadhetti baay'ee tokko bareeddi isiniin jedha. Kana haala kanaan harka lammaffaatti dhayaan jira jechuudha. Argitanii haala kanaan itti dhahaan jira isiniin jedha. Hubadhaa haala kanaan jechuudha. Warreen hojjechuu barbaadanii asumarraa ilaaluu hin dandeessu. Yeroo boqonnaa keenya yeroo teenyee koomentii fa'aa barreessinu haala sanii. Haala kanaa waan adda addaa barachuu hin dandeenya. Karaa yuutuubiitis ta'ee intarneetni jira. Wantoota hedduu barannee hojjechuu hin dandeenya. Guyyaa galatti immoo intarneetni baay'ee waan hin argamneef biyya keenyatti wantoota asitti baranne kana biyya keenyatti gallee hojiirra oolchina. Anillee jalqaba jechuudha. Beerut yeroo deemee ture tokko achittan baradhe jechuudha. Silaafu kana ta'eefuu hundi keenya har'a waan fayyadu tokko laallee baranne wantoota sasalphaa jira jechuudha. Ani amma kanaan hojjechaa jiru kana maleellee wanta sasalphaa ta'e wanna nama hin dhibne waan bareeduma mana keessaas ta'u fi akkasumas uffata garaagaraa waan baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu yeroo keenya yeroo fakkeenyaaf namni bilbila lama qabu yookaan 3 qabanna ta'a. Tokkoon laalaa hojjechaa tokkoon immoo namaa fi yoo hirmaanneen yookaan nama yoo gargaaruu barbaanne haala saniin bilbila lama tokkoon nama gargaaraa tokkoon immoo irraa laalaa waan barbaanne hojjechuu hin dandeenya. Waan barbaanne irraa barachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan kinoo hamma naan gaheen jira. Xumura isaa immoo walumaan laallaa isiniin jedha. Kanatti xinnuma na hafee jechuudha nan xumura booddeerra. Haala kanaan hojjedheen jira kunoo.
kuni amma asiiti xiqqoo bakka kanaan na hafe jechuudha. Akkanatti laazim bakka kanaan akkana ta'uu qaba jechuudha. Akkanatti ol ta'uu qaba. Haala kanaan siin jedha. Haala kanaan xumureen jira. Waanuma xiqqoon naafee ishee xumuree walitti deebiinaa siin jedha. Kanaafuu haala kanaan harka lachuutti hojjedheen jira jechuudha. Amma mul'ata jedhee yaada. Haala kanaan harki gadi garagaree jira. Haala kanaan hojjedheen jira jechuudha. Baay'ee bareeddi. Kanaan kun harka, kunis harka, kun immoo mormaa jechuudha. Bakka keessaa kana jechuudha. Akkanatti jechuudha. Kun harka, kunis harka. Haala kanaan xumuree tanan jira siin jedha.